Mootummaan naannoo Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Mattuutti piroojeektoonni gosa adda addaa 22 ol kan baasii qarshii miiliyoona 102 oliin hojjetamaa turan xumuramuun guyyaa irraa eebbifamanii jiru. Sagantaa eebba kana irratti argamuun ergaa baga nagaan dhuftanii kan dabarsan hojii gaggeessaan tajaajila mana qopheessaa magaalaa Mattuu kabajamoo obbo Wandimmaageny Magarsaa yoo ta'an, magaalaa Mattuu giddugala tuurizimii taasisuuf cimanii hojjechaa jiraachuu kaasanii qaamolee guddina sadarkaa magaalichaaf tumsa adda addaa taasisaa turan galateeffatanii jiru. Waliin gahinsa bu'uuraalee misoomaa bara baraan hojjetamaa turan daraan babal'isuun fedhiin misooma uummata magaalaa keenyaa bal'aa yoo ta'es hirmaannaa uummataa magaalaa keenyaa faana humna bulchiinsa magaalaa keenyaa giddu galeessa godhachuun piroojeektoota 18, piroojeektoota haaraa 19, waliigala piroojeektoota gosa adda addaa 27 ta'an qarshii miiliyoona 100 miiliyoona 2 waliin kutaa magaalaa ta'an keessatti hirmaannaa uummata magaalaa keenya hojjechaa turuun keenya ni beekama. Dabalataanis kantiibaa itti aanaan bulchiinsa magaalaa Mattuu kabajamoo obbo Joonii Tasfaayes akka jedhanitti ergaa muummeen keenya jaalleen Abiyyi Ahmed qabsoo sabaaf sablammii biyya kanaa qeerroon qarreewwan lubbuu isaanii qaalii kaffalanii uummata keessaa ba'anii uummataan filamanii uummataaf hojii hojjechuu galanii hojii gama siyaasaa, diinagdee, hawaasummaa hundumtuu jijjiiramni bal'aan dhufee jira. Dhuma irrattis kantiibaan magaalaa Mattuu kabajamoo obbo Girmaa Taarriqeenyaa taasisaniin hundaa ol iddoon kun iddoo maalii akka ta'e uummata keenya magaalaa Mattuuf naannoo ishee hundi keessan hin beektu. Kana seenaa kana jijjiiruuf iddoo kanatti waltajjiin kun akka inni gaggeeffamuuf kan goone sababa qaba jechuudha. Sababni lammaffaan rakkoon hawaasa diinagdee uummata keenya bulchiinsa magaalaa keessa karooraan hoogganamee piroojeektiin xumuramuu qaba ejjennoo jedhu qabachuudhaan keessumattuu guyyaa kaleessa gandoota 6 qabnu keessatti piroojeektii gosa 9 ta'u adda baasnee hojii kana hojjechaadha kan ture. Piroojeektiin kun gandoonni amala isaaniitiin maal qabu, rakkoo maalii keessa jiru, dursa kennamuu qabaa kan jedhu giddu galeessa godhachuudhaan piroojeektii salgan kan addaan baasnee guyyaa kaleessa kutaa magaalaa yookiin immoo gandoota qabnu keessatti eebbisnee jirra. Dhuma irrattis bulchaan bulchiinsa godina Iluu Abbaa Booraa kabajamoo obbo Indarqachoo Tafarii akka jedhanitti galmoota akka mootummaatti qabaman arfan milkeessuun uummanni keenya boonee malee boo'ee akka hin jiraanneef qaamoleen hunduu tumsa barbaachisaa gochuu qaba jedhaniiru. Seenaa sanaa jijjiirame iddoon kun iddoo bareedinaa, iddoo haara galfii, iddoo jireenyaaf mijataa, iddoo dargaggoonni magaalaa Mattuu kanaan dura iddoo itti bashannanan, iddoo itti ta'anii waa dubbisan dhaban sadarkaa jalqabaatti rakkoo kana eeguudhaaf sadarkaa kana gahee argamuu isaatiif isa kanaaf uummata magaalaa Mattuutiifis qaama piroojeektii kana gaggeessitiifis ammallee irra deebi'ee maqaa kootiif maqaa bulchiinsa godina Iluu Abbaa Booraa ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada.